bultaatu gadado infeetu uumaa keetiin bulla seenengi ameetu ati lafa miti dachee caaltu soorratti uumamaa kan hundaafuu taatu naaf nu turreessu tumarraa nyaatane gara bal'atte kanaaf nu soomane Oromiyaatiya. Nooruu harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii ODM-dha. Qophii keenyaarraa keessatti waa'ee afaanii irra deddeebinee mari'ataa jirra torban kana keessaa. Dhimmi afaanii kun dhimma guddaa waan ta'eef hayyoota keenya hirmaachisuun barbaachisaa waan ta'eef yaada isaanii irratti utubamnee waan seena qabeessa tokko lafa kaa'uudhaaf akeekneeti. Kanaaf egaarraa keessummaa koo jechuun illee natti ulfaata. Maamila koo yeroo hundumaa asirra jiraatu. Kutaa Ameerikaa Luuziyaanaa keessaa Dr. Hundee torban qixxee akkuma kana immoo Washington DC irraa Dr. Dassaalany Nagarii Guyyoo fi akkuma beektan egaa Dr. Olii Gurmuu Bachee immoo Kaalifoorniyaa irraan qabaa. Baga nagaan dhuftanii buloo tokko. Baga nagaan nu eegi. Baga nagaan nu eegi. Egaa yeroo darbee Dr. Oliillee garee tokko keessatti haasofsiisaan ture ammas yaaduma dabalataa tokko kan deebise. Egaa Dr. Hundee ni dhimma afaan irratti reefan akka jalqabaatti fidadhee Dr. Dassaalany Nagarii Guyyoo immoo keessumattuu waa'ee imaammataa fi waa'ee sirna barnootaa Impaayera Itoophiyaa sana keessatti qooda guddaa fi gahee guddaa waan qabaachaa turee fi dhimma kanarratti yaada bilchinaa akka nu dhiyeessuufanidha kan qabadhee dhiyaadhee walumaa gala garuu kaayyoon keenya afaan Oromoo yeroo ammaa kana keessatti akka guddachuu qabuu fi waan barri barbaadu bara dijitaalii kana keessatti dijitaaliidhaan qopheessinee dhalootaan gahuudhaaf dura yaada hayyootaa funaannachuun waan barbaachisaa ta'ee fi kanaafan dhiyeessadhee ammas egaa daawwattoota keenyaa meegaaffii koo kallattumaan itti seenaa. Egaa ardii afur tokkicha keessa jirraa ammoo isteetii yookiin kutaa afur keessa jirraa. Ani kutaa Masaachusetts irraati kan ani himaasaa jiru magaalaa Kentucky keessaa. Dr. Hundeen Luuziyaanaadha. Dr. Hundee sumarraan jalqabaa. Mee afaan Oromoo kun naannoo keetti akkami kutaati keessa jirtu kana keessatti Rajennu Yuunivarsiitii ati keessa barsiisaa jirtutis haa ta'u hawaasa keessa jiraattu ta'uu danda'a. Hawaasa Oromoos ta'e yoo ta'e hawaasa Itoophiyaa naannoo sana keessa jiraatanii akkuma kana immoo manneen amantaa ta'uu danda'a. Afaan Oromoo daa'imman barsiisuun yookiin warra hin beekne barsiisuu keessatti naannoon keessan maal fakkaata Dooktar? Gaaffii hedduu bareedaadha kun. Maaliif akkan kolfe I hope xinnatti yaaduun keen oolu. Ani eddan biyya kana dhufee eddan barumsa Teksaasitti fixee gara Luuziyaanaatti darbee I think waggaa 6 amma 7ffaa koo keessa jira. Oromoo tokkon argee hin beeku hamma har'aatti. Maali Dooktar? Ana haadha manaa koo ijoollee koo lamaan unu arfan qofadha. Kan jiru. Probably egaa yoo New Orleans keessa toon olii gadi deemuuf carraa argadhee iddoo tokkotti nama wayii arguu danda'a jedhee namanaa garuu deddeebi'ee achi iddoo hedduu deemeen jira garuu nam tokko argee hin beeku har'aatti. Habashoota argeera. Magaala isa dura keen jiraadhu keessa maatii tokko jira isaan habashootadha. Hiriyoomnee nagaa wajjin turre. Amma immoo iddoon biraatti jijjiiramnee Luuziyaanaa keessa ta'ee gara Noorziitti achiis maatii tokko qofa hin beekaa isaanis habashaadha. Ijoollee illee hin qabanii. Kanaaf Oromiffa kan dubbattu anaaf haadha manaa koo ijoolleen koollee naa nuti dubbannu nutti kolfu hin beekan. Kanaaf waa'ee afaan Oromoo kana I think nuti mataa humti keenya iyyuu irratti waan hojjenneeru natti hin fakkaatu. Maaliif biyyumaatoo kaate finfinnumaatoo kaane Oromoo ta'anii afaan kana too beekanii hin dubbatanii finfinne keessatti.
Kana just maatii keenya raayuu argineerra hin dubbatanii itti hin qaaneffatu ta'ee hin beeknu probably akka gad aantummaa wayii itti agaama ta'ee hin beeknu hin dubbatanii Amaariffa dubbatu. Nuti orma komanna malee ofuma keenyaayyuu afaan kana xiqqeessinee jirraa kan jedhudha yaadni ani qabu. Haa ta'u dooktar itti deebina keessumattuu maalii fi xiyyeeffanni yookiin sagalee afaan Oromoon qabu maaliif iyyisaa akkas qabbanaa'e kan jedhu tokko itti deebi'uun keenya iyyuu hin oolu. Dooktar Dassaaleny akkami garri Waashingten DC kuni tarii lakkoofsa isaa yoon irraa hin beeku garuu Minnesotaadha Oromoodhaan guddaanii kan keessanis immoo salphaanatti hin fakkaatu garri magaalaa guddoo Ameerikaa kun egaa Waashingten biyya mootii jirtu biyya sana keessatti afaan keessan maal fakkaata walumaa gala naannoo koominitiitti hawaasa keessatti mana waaqeffannaa keessatti akkuma waliigalaatti immoo iddootti wal argitan ayyaana tokko irratti maal fakkaata dooktar ergaa gara biyya kanaa dhufte waan dhimma afaanii kana maal hubatta naannoo sana? Okay, galatoomii egaa waan afaan Oromoo dubbannaa itti fayyadamaa fi barsiisachuu keessatti ergan dhufee haalli Waashingten DC'tti arge keessa Waashingten DC fi Maryland, Virginia jedhama, DMV jedhama sadan isaanii walitti qabamanii namoonni naannoo kana jiran baay'eedha Oromoon. Lakkoofsaan yeroo himamu yeroo tokko namni amma 20 amma 30tti gahaa jedhanii haasa'u. Uummanni as jiru kun guddaadha. Kanaan fayyadamuu irratti dhugaadha. Naannoo kanatti koomunitiin jirus istroongii ture yeroo ta'e tokkotti reediyoollee amma qabaachuu karaa reediyoollee akkatti barsiisaa turan ijoollee dhagaheera. Garuu ergan dhufee kanan arge Oromoon naannoo kana jiru charchii gara 9 jira. Waldaa amantaa kiristaanaa gara 9 jira. Salgan isaaniiyyuu afaan Oromootiin lallabu. Afaan Oromootti fayyadamu. Ijoollee isaaniis fidanii dhufu. Maatiin dhufu. Charchii kana keessa ani charchii 3 argeera. Afaan Oromootiin dubbatu. Masgiidni tokkos hin jira. Masgiidni Oromoo tokkos naannoo DC kan akka jiru hin beeka. Isaanillee afaan Oromootiin Oromoo Musliim maal jedhaniyyuu isaanis afaan Oromootiin fayyadamu. Dabalataan charchii tokkotti fi koomunitii keessattis Oromoo koomunitii san keessa organizaashiniinis galma qaba waan ta'eef galma kanattis yeroo sanbata keessumaa namni volunteer godhanii fedhaan akka namni baratuuf ishee godhanii ijoollee isaanii namoonni barsiifatan ni jiru. Yeroon argus immoo namoonni baay'een Oromoon wal ga'u. Ayyaana adda addaas, bakka du'aas, bakka cidhaas, bakka waldaas, bakka amantaas ta'e waan akka Oromoo walitti fiduu danda'u. Ayyaana siyaasaa adda addaas haa ta'u, ijoollee isaanii fidanii hin dhufu, wajjiniin hin dubbatu. Isa kana nan argaa. Garuu akka institutioniitti dhaabbataatti jechaadha. Akka dhaabbataatti dhaabbanni of danda'ee afaan Oromoo barsiisu naannoo kana hin jiru. Garuu yaalii guddaatu jira naannoo kana. Namoonni yaalan hin jiru nan argaa. Hin tattaafatu. Koomunitii irrattis hin dubbatamaa. Ijoollee keessan afaan barsiisuu qabdu. Duudhaa kanatti dabarsuu qabnaa jedhama. Kan hin barsiisnes jira, kan barsiisus jira. Inni kun egaa consciousness namoota irratti hundaa'a. Garuu akkan ilaaletti akka nama biyya ormaa jiraatutti kaalchariin naannoo isaa irra jiru influensii isa godhutti keessa darbanii ijoolleen isaanii afaan Oromoo dubbachuun maatiin tokko keessumaa ijoolleen isaanii afaan Oromoo qofaa dubbatu. Isa baratan irratti dabalataan afaan Oromoon dubbatu. Hankaan immoo anumti ijoolleen afaan irratti didduus hin jira. Egaa nama poozitiivii isaa haasa'uutu gaariidha jedhanii fudhatan hin jiran. Haa ta'u egaa irra caalaatti ati yoonni
xiqqoona yaadadha ta'ee dooktorummaa keessa waan daa'immanii irratti waan dalagdee fi waa tokko waan saayinsiidhaan wal qabatee daa'imman kan gidduus jirti waan naan jettu tokko waan ta'eef itti deebi'uu qonoor dooktar. Gama Dooktar Oliitti yoon deebi'e Dooktar Oliin akkuma Dooktar Hundee torban waakkataa ture torban darbe keessaa nutis asii maatii tokkotu jira kan jedhu dubbataa ture. Egaa Dooktar maal goone warra akka maatii kee kanaa fi maatii Dooktar Hundee kan akka keessanii egaa biyya kana keessa immoo dhibbootatu immoo jiraatu warri miidiyaa kanarratti as ba'anii hin himanne immoo jiraachuu danda'u. Akkamitti gara qabatama hojiitti seennee maal goone daa'imman kana gargaaruu dandeenya regardless of iddoon isteetiin uummanni baay'achuus yoo baanne iddoo tokkotti akka amma Dooktar Dassaalany jedhee nu naasise kana naannoo 20-30 dubbatamaa jedhama naannaa kana kan jiru kana. Iddoon itti namni 10 yookiin 6 yookiin immoo akka Dooktar Hundee 4 argamu kanatti akkam goone qaqqabna yoo maal goone furama argata waan akkasii kun Dooktar Olii akkaayyuu tokkotti maal kana koomentii. Amma akka Dooktar Hundeen jedhamee nuti afaan haadha manaa wajjin gaafa haasofnu ijoolleen keenya nutti kofalti kan inni jedhe kan isaa duwwaa miti bara namoota baay'eetu akkasidha nutis mana keenya akkasuma ijoollee keenya barsiifachuudhaaf baay'ee tattaafanneerra ijoolleen kuni diida baatee kan isheen dhageessu hiriyoon ishee kan isaan dubbatan kan biraa gatii ta'ee fi afaan biraa irratti abbaa isaanii haadha isaanii irraa fudhachuu hin barbaadani baay'ee rakkisaadha namoota baay'ee waaqayyo isaan eebbisee successful tahee ijoollee isaanii kophaa isaanii barsiifachuu danda'e duwwaadha kanarratti milkaa'anii jechuu nan danda'as warra kaaniif rakkisaadha. Haala jiru kana keessatti namoota Oromoo gaafa laallu namoota baay'eedha kan ala kana jiru. Uummanni dilli kun ijoolleensaa afaan hin barattu taanaani saboota keenya keessaa harki hammi ta'u tokko Oromummaa keessaa bahee jechuudha. Afaan keen dubbatu taanaan afaan keetiin adda wal baafattee waliin beektu taanaan adda baatee jechuudha. Dhimmatti wal gaafatu dhimmatti walitti dhufuyyuu hin qabu afaan sana yoo commonly hin dubbatu ta'e. And language is one of kan eenyummaa kee identity kee si himudha. Tarii public media kanarratti otoo waa tokkotti hin qophaa'iin dhufnee yeroo dubbannu furmaata yookiin yaada quubsaa ta'e tokko dhiyeessuun yaada nama hundaaf fudhatamu tokko dhiyeessuu danda'uun rakkisaa ta'uu hin mala. Haa ta'u malee akka yaadaa ta'ee iddoo adda addaatii walitti burqee gara fuulduraatti waan ta'uu qabu gudunfamee kan hojiirra oolu tokko dhalachuudhaaf dhalchiisuudhaaf dhimma baasa jedheetaniin yaada. Kuni kan egaa kan gochuu dandeenyu. Warri community guddaa qabu naannoo isaaniitti walitti gurmaa'anii barsiisuu danda'u. Warri akka keenya qophaa jiru. Warri ijoolleen 2-3 duwwaatu jira. Ta'e immoo unuma irraatii barsiisuun rakkisaa waan ta'eef atiin kaleessas akka jenne some kind of online media akkaataatti dhaabatee ijoollee barsiisuu danda'u. Har'a ijoolleen kutteetti yaabboleessoo isa dur kaanee gadi taa'ii sin kabalaa gadi taa'ii barachuu qabda kana yoon barre akkasin taatu inni jedhu nuuf hojjechaa hin jiru. There has to be some incentive technology ijoolleen kun itti barte kan fuuldura isaanii fidee kaa'uutu jiraachuu qaba. Afaan keenya haala technology amma dhufe kanatti dhimma bahee
ijoolleen keenya with attraction afaan keenyatti yoo geessuu hin dandeenye geemii kan isheen taphattu kan ishee kofashiisu kan homa godhu afaan biraa waan ta'eef gara sanatti harkisamu garuu we have to come up with competitive idea and competitive means language isa jiru isa kaan wajjiniin afaan keenya qinxee miidhagaa ta'ee dhimmatti bahuu gara fuulduraatti immoo maaliif akka isaan gargaaruu danda'u akka isaan beekan ta'uu afaan kan ammoo nama biraarraa barachuu ni danda'u garuu manatti sirraatiin barani anamma example seema mathematics dha mucaan koo inno gargaaramuu qabdi booda egaa mathematics kan ishee barsiistu barsiistuun ishee barattuu koo nama taatudha however mana dhufteeti ani isheetti agarsiisuuf jennaan you don't understand siifin galuu atin dandeessu naan jette maaliif kuni kan isheen barachuu beektu kan isheen waa gochuu beektu namoota warra kaanirraa waan ta'eef ati mana keessatti hin beektaa dandeessa sin beektu si fudhachuu dhiisti kanaafuu afaan kanas akkasuma karaa biraatiin namni biraatiin barsiisuu hin danda'ama yoo ta'e waan akkasitti yaallee iddoo tokkotti qindaa'ee tokkoffaa yeroo gabaabaa keessatti ijoollee bakka adda addaa jirtu wal geessisuu ni danda'ama. It's because it's not necessarily physical class, virtual class waan ta'eef namoonni baay'een yeroo tokkotti iddoo adda addaa ta'anii attend gochuu danda'u. Lammata they can do it just from their house, diida bahanii iddoo tokko dhaquun qabanii mana isaanii keessa ta'anii dhimma itti bahuu danda'u. Kanaafuu some kind of online digital media barbaachisaadha. Silallee dubbatte ani amma fakkeenyaaf fudhanii nan yaadu ijoolleen koo gaafasitti barachuu dadhabdu biyyan geessa jedheetan yaale biyya segaamanni barumsaa yeroo asii cufamu June, July, August biyyatti geessee barsiisuudhaaf imagine how expensive inni sunuu biyyatti geessitee soorsiidhuma ittiin barsiisamanii kana argisiistee fi and then jibbuus hin danda'u sanachi dhaqanii biyya sana amma keessa guddataniitti umatti ilaaluu dhiisuu malu kanaaf namnuu ofirratti murteessee yaada kana I'm sure each and every one of us namni ijoollee qabu ni fudhata kanatu nu barbaachisan jedha. Ulfaat waan baay'ee dooktar qabxii gurguddaadha kan lafa nuu keessee mee Dr. Hundeetti as deebi'ee falli maali jechuun dura mee Dr. Dassaalenyiinanii maaliif xiinsammuu gaafa daa'imman ammaa lamaan isaanii yoo dhaggeeffatteetta ta'ee Dr. Dassaaleny akka ofirraa dhiibuun daa'imman kanaas hin jira. Eessatti dhalate garaagarummaan suni maatii bira rakkinni jiramoo daa'ima bira rakkinni jiramoo attamitti walitti araarsina waa'ee daa'imman kanaa situ qorate? Well, haala biyya kanatti akkaataa ijoolleen itti barnoota baratanii Oromoon daa'imman isaa barsiisachuu maaliif dadhabee afaan isaa aadaa isaa isa jedhu qorachuuf nama tokko faana wal dubbachaa ture dhiyoo kana. Akkamittis barsiisamuu danda'ama kan jedhu kanaan dura yaada kanatti sheer godheera natti fakkaatan kitaaba ijoolleen qopheessadhee ofuma kooyyuu kanan jalqabe tokko jira amma danda'u masirraasii agarsiisuu ni danda'a. Ijoolleen waggaa tokkotti vocabulary meeqa baratti waggaa lamatti vocabulary meeqa baratti jechoota ammamii barti akkamitti immoo barsiisamuu danda'ama jedhee kan afaan Oromootiin dizaayin godhee kun kanarratti arguu dandeessa. Akka kanaatti dizaayinii isaa jalqabeen ture. Ijoollee fedhee jecha maaliif laayibireerii deemee waan adda addaa waan argaa ture. Naannoo kanatti akkamitti ijoolleen afaan baruu dadhaban amma jalqaban kanan haasa'e poozitiivli yaaliin namoonni naannoo kana jiranii maatiiwwan naannoo kana jiranii akka dhuunfaatti gareettis yaalii poozitiivli isaan gochaa jiran irratti kaapitaalaa gochuuf kaasa.
Kana jechuun garuu ijoolleen afaan Oromoo beekuu hin beekanii waan biraati. Kanaaf kana maaltu fideeni tokkoffaa imaammatatu fida. Biyyi kun biyya Ormaati. Biyya itti godaaname yeroo godaantee dhuftuu hawaasni host community jedhama. Host community keessa jira hundi keenya. Yeroo dhuftuu aadaataa sirni barnootaa isaa afaan isaatiin afaan biyya kanaatiin. Kanaaf ijoolleen dhalattu Oromoo irraa haa taatu malee aan ishiin barattu sirna barnoota biyya kanaatiin. Sirni barnoota biyya kanaa ammoo afaan biraa encourage hin godhani yeroo ijoolleen typical wanta nuquunname tokkoon sii kaasaa asirratti. Daa'ima bakka sadiitti hin arge. Bakka sadanitti tokko abbaatu naa eegaa eeti anaaf nama wayii tokko bira kaawwattee deemee nuyi mana jirra waan ta'eef afaan Amaaraatiin haasofti ijoolleen amma ta'ee afaan Oromoo hin beekti. Garuu gara caalu Ingiliffaatiin haasa'u. Laanii otoo haasa'u waa'ee laaqanaa taasonaan maaf afaan Oromootiin nattaa ta'ee gurbanne. Naani ayi hin haasa'u maaliif hin haasa'u maali nama lama duwwaa taasaa maaliif hin haasa'aa mucaa isheetu. Afaan nama lamaa maal gochiin haasa'aa jennaan alatti namni dubbatu hin jiru. Manatti duwwaa abbaa koo fi haadha kootu dubbata. Kanaaf maal naa godhaa? Ani Ameerikaan jette da'umnu. Lakkati Oromoo dhannaan ama Ameerikaan maal dhimma sanaa miti. So kana maaltu fidee isa jedhuwaati waan kaastee kana kaasa. Iddoo biraatti akkasuma daa'imni biraa typical example ta'uu hin danda'ani garuu wanti isaan jedhani warri afaan Oromootiin itti dubbatu ijoolleen Ingiliffaan deemu. Kun maaltu fidee sirna barnootaa biyya kanaatu akka ijoolleen itti barattu mana barnootaatti barsiisonnis kan isaan itti dubbatan hiriyyaan isaanii kan itti dubbatan oolmaan isaanii social meediyaan qophaa'ee ijoollee ittiin barsiisan fiilmiin adda addaa karaan itti himamu Ingiliffaan. Inda'uun yeroo tokko yeroo ilaaltu warra ijoolleetu Ingiliffaa beeka. Nu caalaa beeku ijoolleen amma asitti dhalatanii dhalachuu hubatan asitti dhufaniinnaan yeroo gabaabaa keessatti afaan baru. Maaliif wantichi afaanicha barsiisuuf haalli mijataa baay'eetu jira. Kan Oromoo immoo yoo ilaaltu biratti tokkoffaa namni kun biyyarraa godaanee as dhufu. Godaanee yeroo dhufu afaan Oromoo wanti akkomodeet godhu hin jiru isuma keessa malee. Namichichuma keessa mootuma sana nama isa fakkaatan keessa jira malee. Sirni barnoota afaan kanaan qophaa'ee hin jiru. Kitaabni hin jiru. Fiilmiin hin jiru. Kanaaf haala teknooloojii biyya kanaa faana wal simatee Oromoon akka Oromootti gurmaa'ee waan kana qopheessuuf dandeettii isaa ittiin horanne maal uummata hacuucamaa ture. Biyyuma isaa keessatti iyyuu hin taane biyya Ormaa isa teknooloojii qabeenya barbaadu namni asii sarvaayivaaliif olii gadi fiiguu keessatti otoo hin ta'in hin taane biyya isaa biyya abbaa isaattuu afaan Oromoo danqaa meeqa keessa jira. Kanaaf haala sirna barnoota biyyicha kanaatu tokkoffaa influensii godha. Ijoolleen karaa meeqa afaan kana dhageessi. Manatti warri televizyiinii bananii fi kompiitarri hundumtuu Ingiliffaatti dubbata ijoollee kana. Wanti dideemu hundumtuu Ingiliffaatti dubbata. Kana keessatti ijoolleen namni immoo kan barnoota maaliif barsiisna? Naachuraali barnoota irra deddeebinee kan dubbannuu fi namichichi akka qabatuuf karaa 3-4 fakkeenya laannee kan barsiisnu namni sun akka qabatuuf akka hubatuuf akka isaaf galuuf takkatti miidiyaa miti waan ta'eef irra deddeebi'ame bara. Kanaaf isaan kanatti addunyaamti kun lafa inni itti deeman ijoollee kanatti Ingiliffaa dubbata. Manaa kaasiiti. Warri iyyuu ijoolleen influensii goote dhiibbaa irraa geessiste warri ijoollee afaan Ingiliffaan annaasan baay'ee. Maal barbaadu ijoolleen kuni waa lama keessa jirti ijoolleen Oromoo biyya alaatti. Tokko ijoollee biyya kanaa faana dorgomti barnootaan. Dorgommiin ishee beekumsaan maal ta'uuf hin dorgomti. Ijoollee biyya biraarraa waan dhufte immoo waan ta'uuf aksentii illee ilaalu biyya kanatti. Aksentii kompiit godhu. Aksentii illee akka sirreeffataniif warri mana barumsaatii barsiisan illee ijoollee kana akka kanatti sheepi godhu. Maaliif akka isaaniif mijatu. Ameerikaan maal jedhama? Soosiyooloojikaalii maal jedhu melting pot jedhu Ameerikaatti. Melting jechaan baaqxeeti
Ameerikaa taata. Hin baqxa jechaan gara sanatti baqxa malee wanni ciraa keessatti hafa. Maal jedha afaan Oromootiin ciraa jenna. Mitiiree sheekumaa raacitii isiitu hafa. Oromoon immoo akka kanaa ta'e kana keessatti kompiit godhee dhalasaa barsiisachuu dadhabuun jibbee natti hin fakkaatu. Haalli Oromoof akka kanatti mijeeffatee hin qabu. Hanka ka'umsa qabu jira, kan hin qabne jira, kan ofiiyyuu hin beekne jira, kan humti humna isaatii ol ta'ee jira. Kanaaf amalli ijoollee murteessaadha. Haalli naannoo sana jiru murteessaadha. Teknooloojiin naannoo sana jiru murteessaadha. Ikoonomiin hawaasa tokko murteessaadha. Walitti dhufeenyi hawaasaas murteessa. Kanaaf garasiif garanas hin jira. Biyya kanatti akka biyya isaaf mijaa'utti sirna barnootaa ijaarratee teknooloojii biyya kanaa akka itti guddifate keessatti galee saduu barbaada. Waan ta'eef amaluma namaati kun waan Oromoo ta'eef miti. Sababni biraas akkasii garuu fakkeenya tokko asitti fudhee Oromoon isarraa barachuu danda'a jedhee kana yaadu tokko koominiitiin tokko jira. Koominiitii Jewish koominiitii bakka inni jiraadhu by chance Jewish koominiitii. Jewishiin warra Jewish kunii beekamoodha irratti. Isatti deebinu Dooktar Eegamaa wajjiniini qabxii babbareedaa nu kaaste Dooktar. Qabxii kun akka inni jabaatu waan hin barbaaduuf afaan itti si qabee fakkeenyota naannoo kanaa nu kaasuu kee baay'een barbaada ragaa kanatti tumsachuu keenyaaf. Dooktar Hundee gara keetti gaafan deebi'u wanti biyya kanaa akka isaaf mijatutti qophaa'ee erga jiree booda Dooktar Dassaalenyi sunumtuu immoo maatiinis maatiin du'aanis dhimma kana barbaanne ofumaa jira kan afaan isaaniitiin afaan daa'imman kanaa galuun afaan kanaa yaalus jira. Kan immoo utuu diduu jireenyis immoo maalis ta'ee wantoota adda addaa kana xiyyeeffannaa kennuu jira. Kan jedhu kana qabxiiwwan kana kakaaseera. Waliigalatti garuma madda rakkoottan deebi'a. Maali maddi rakkoo gaafa teessee ilaaltu Taksaas keessas egaa dooktorummaa keetii fi waggaa 4 gadi hin turre ilaalteetta isteetii 2-3 ilaalteetta. Maal argita naannoo sanatti amma Oromoo argitutti iddoo Oromoo argitutti maali rakkinni daa'immanii fi waan afaan kana gidduu jiru jettee kaaftatte karakkoo. Rakkina guddaatu jira maal seete rakkinni ni jiru akkuma isaaniyyuu tuqan Dooktar Oliif Dooktar Dassaalenyi waan hedduu tuttuqanii innis maalidhaa ijoolleen biyya kanaa waan isaan gammachiisu waan akka fiilmii kanarraa ilaalan geemii adda addaa irraa kan ilaalan kan isaan kolfisiisu kana barbaadu kun immoo kan jiru afaanuma Ingiliffaatiin waan ta'eef yeroo hundaa isuma dhaggeeffatu yoo mana barumsaa deemanis manni barumsaa Ingiliffaan barsiisaa hoomworkii isaanii kennamus waan hojjetan hundumtuu Ingiliffumaan. Kanaaf carraa umayyuu hin qabnu waan biraa wajjiniin haasa'uuf maalee fi biizinesii isaan qaban ilaali geemii hoomworkii hojjechiiftallee ta'e Ingiliffumaan dubbiftaa Oromiffatti jijjiirtee ijoollee rakkistu. Kanaaf it's very tough. Ani biyya kanatti hawwiin ani qabu ijoollee keenya otoo wal quunnamtii isaanii cimsinee akkuma amma jalqabde bu'uura gaarii patternii kan qabu kitaabaa jalqabee kitaaba simple basic language kan irraa barachuu danda'an waan isaan daily waan isaan qunnamu kan irraa baratan tokko kitaaba arganne ijoollee keenyaaf isa kennine isa dubbisanii kan biraa immoo ati amma waan ati yaadaa jirtu kuni institutionii guddaa kan ta'uu danda'udha. Fakkeenyaaf biyyumatti illee namicha Abbaa Tasfaayee jedhamu barreen gaddaamu yoom du'e yoo yaadatte akkanitti ijoollee barsiisu sana yaadime akkattiin barsiisu nuti biyyuma keenya keessattiyyuu siistemii bareedaa hin qabnu ijoollee keenya afaan barsiisuuf. Kanaaf amma otoo akkuma jalqabde kana otoo waan patternii qabu kitaabaa jalqabee
amma teknooloojii adda addaatti fayyadamuu eegalteetta. Kanaaf sagantaa permanentii ta'e torban tokko keessatti guyyi tokko yookiin guyyi lama guyyi tokkoon gaa qidaame fakkeenyaaf Abbaabba Tasfaayeen qidaameedha kan barsiisaa ture. Wanta akkasii otoo itti yaadame ijoollee immoo gaa barsiisuumaaf waan jechuun hin danda'amu. Inseentiivii akkuma Dr. Oliin sila dubbate waan isaan barbaadan wayii dura dabarsitee sirba ta'uu danda'a. Akkuma waanuma bareedu tokko mazmurii wayii ta'uu danda'a. Oromiffaatiin permanently kan ilaalanii ittiin initiative ta'anii itti darbee immoo waan xiqqoo guyyaatti waan xiqqoo tokko dubbachuu otoo baranii nuti akkasumaan nutis immoo jajjabaannee rakkoo guddaa qabaa garuu nuti immoo jabaannee at least nuu dubbachuu jalqabu nuu barreessuu jalqabu kanuma nuti kan barbaannu ijoollee keenya irraa malee hojiin guddaan kan hojjechamuu qabu biyyattidha. Biyyumattiyyuu afaan kuni hedduu miidhameera. Nuti baay'ina keenya haasofnaa miliyoona 50 miliyoona 60 jenna garuu afaan keenya gadaantummaa guddaa qaba. Sabumti keenyiyyuu ol hin kaafanne sabumti keenyiyyuu afaan kanaaf kabaja guddaa hin qabu. Sila dubbachaa turte ija ishee irratti qabaa jirti ijoollee lubbuu ishee irratti qabaa jirti garuu sabni keenyi afaansaaf kabaja guddaa kennuu qaba. Habashaan ofirra darbanii naannoo warri kaanillee foorsii gochaa jiru. Humnaan baradhaa nuun jechaa jiru afaan isaanii. Nuti garuu hankeenyumayyuu barsiisachuu dadhabnee jirra. Kanaaf hojii guddaatu hojjetamuu qaba waa'ee afaan kanaa. Biyya kanatti yoo nuu jabaatte ijoollee keenya at least akka isaan dubbatan firoota keenya wajjiniin akka isaan haasa'uu danda'an illee otoo nuu siistamii nuu barsiisuu danda'u otoo diizaayinii nuu ta'ee hedduu bareedaa ta'a. Ulfaat baay'ee. Itti dabaluudhaaf idee kana iddoo lamatti miidhamne tokko yeroo biyya keenya ilaallu isa amma Dr. Dassaaleny jedhe melting point tu jira as biyya kanatti kan jedhe sana dura immoo biyya keenya kan ilaalle Americanization inni jedhu suni garmalee namoota miidhee unuunu miidhaa guddaarra nu geessisee namoonni keenya warri totally spoiled ta'e warri harramee biyya alaa kanatti ijoollee isaa afaan Amaaraa barsiisu ni jira natti fakkaata. Oromoo ta'ee kunis dhiibbaa guddaa tokkodha. Karaa biraa isa melting point kanadha wanni nu rakkiseeru. Haa ta'u malee waan lamatu jira. Isa biyya keenyaa sana humnaan si cabseeti humnaan akkati afaan keetti dhimmatti hin baane si godheeti afaan kee sana balleessa. Biyya kanatti garuu it is voluntary. Maaliifi whatever melting point exists compete godhee akkaataa itti afaan biyya kanaa barsiisan siin cabsuudhaaf miti inni kun seera isaanii dhumatti ijoolleen akka isheen daftee barattu gochuudhaaf waan isaan qopheessan keessatti ijoolleen consumed taatee isatti of course ta'uus immoo qabu. Otherwise they cannot compete ijoollee hiriyoota isaanii kilaasii keessa jirtu keessa. So haalli inni kun voluntarily waan ta'eef it is in our hands. Additional subject itti kennee ijoollee keenya walqixa qopheessuu danda'uudha qabna. Maal nuti afaan kana kun dheengadda dhufneeti warra asitti dhalatee guddate caalaa kunutu isaan barsiisame kun har'a afaan Ingiliziiti. So kanaafu afaan keenyattis afaan sanaatiinis compete gochuu ni dandeenya jechuudha. Karaa biraa ilaalle ijoollee unu duwwaa miti bar warri Habashaa otoo ilaalle heritage language preparation class all these things kan jedhamuun governmentiin illee ati project proposalii katabde jennaan sii kenna. Mee ijoollee gadi bahaatii ilaala. Ijoolleen Habashaa bakka jirtutti afaan kan warra ishee ni dubbatti. Afaan dubbachuun kan inni rakkisaati ta'e. Afaan dubbachuutti kan boodatti hafte
ijoollee Oromoo ishee biyya kanatti dhalatte. Ijoolleen Habashaa isheen biyya kanatti dhalatte. Ijoolleen Tigrootaa ishee Amaaraa isheen dhalatte. Ijoolleen Tigree isheen biyya kanatti dhalatte garuu afaan warra isaanii inherit gootee jirti. Then what? Kuni miidhaa isa biyya kanaa dhiibbaa isa kanaatti nurratti ta'e osoo hin ta'in unumtuu tattaaffii nuti goone baay'ee salphoodha. I repeat again. I repeat. Kanaan dura kaleessas jedheera. Kanaan dura kan nuti komannu warra nu miidhaa ture. Warra Habashaatu gadi nu qabe. Afaan keenya akka miidhamu godhani. Afaan keenya akka hin dhagahamne godhani jennee complain gochaa baaneera. Today the ball is in our court. Okay? Kunisi harka keenya irra jira. Harka wanniin keenya akkaataa itti sirreeffannee akkaataa itti saganteeffannee akkaataa itti ijoolleen keenya akka salphaatiin barachuu dandeessu gochuutu nurraa barbaadama malee kan nu dhiibe, kan nu cunqurse, kan nu gadi qaben jiru. Kana goonatoo jenne mootummaarraayyuu bakka jirrutti horii argachuun baay'ee dandahamaadha. They support you very well biyya kana. So unuudha kan dadhabee jiru uni akkaataa itti wal qopheessinu irratti hojjetamuudha qaba. Wera asirratti waa dabaluu beekan. Haa ta'u baay'ee dabalee sila kan maqaa dhooftee irraa ani ittise waa'ee muuxannoo warra jiyoodishis immoo nu jedhan irraanfati toletti bu'u. Okay, naan kaasa. Sababa Dr. Oliin jedhe irratti dadhabinni gara keenya jira. Inni kaaniin barsiisataa. Dhuguma maatiin murteessaadha. Oromoon akka sabaatti saba hacuuccaa jala ture. Saba ofitti amanuu irra orma amanuutti ture. Waliif hin kabaju. Maaliif waliin kabaju? Yeroo dhiitamu beekaansaas, wallaalaansaas, hayyuunsaas, sooressi Oromoos, hiyyeessi Oromoos qixxee dhiitamaa ture. Handhiitu orma. Kanaaf Oromoon gaafa wallaalu, wal ilaalu, wal argu, beekaanis hin dhiitama, wallaalaanis hin dhiitama, handhiitu nama biraati, saba biraati. Yeroo ofiisaa walitti deebi'u qixxeettuuf laala. Inni beekus, inni hin beeknes, inni wallaalaanis hundumtuu qixxee'uuf godheeruuf laala. Inni kuni uummanni kun wal kabajee gara tokkotti deemuuf isa deemu akka dandeenye baay'ee ta'eera. Fakkeenyaaf Oromoon inni beekaan hayyuun Oromoo tokko gadi ba'ee akkas goone oole Oromoon inni immoo waa'ee namicha sanaa hin beekne yookiin waa'ee barumsa nama sanaa hin qabne gadi ba'ee isa arrabse. Because wajjin salphachaa turre hunduma keenyatu waliin salphachaa turre. Inni impaaktii tokko qaba. Waliin kabaju walirra muus. Maaliif normii Oromoo duudhaa Oromoo eddee ta'e tokkotti cabee inni illee yeroo dhufu biyya alaa kana Oromoon dafee gara biraatti sammiitti godhee akka jiraatu godha. Fakkeenya community ani keessa jiraadhu sila jalqabeen ture. Jewish community keessa jiraadha. Jewish community ni addunyaa irratti uummata baay'ee hacuucamee miidhamee even in the kitaabota adda addaa irratti yoo ilaaltu nationalism kan jedhu jarri qualify godhan saba lamadha addunyaa kana. Tokko Oromoodha, tokko Jewish. Hiikuma definitionii nationalismii nationii kan addunyaa irratti qualify godhu saba lamadha. Tokko Oromoodha, tokko Jewish. Isaan kana keessaa Oromoon amma danda'een tattaafaata. Oromoon akka nuti ilaallu kanas laafaas miti. Otoo hacuuccaa nama kanarra jiru afaan menteen godhee isa kaan aadaatiin, isa kaan gadaatiin, suuqa suuqattis amantaa keessatti gorsiise tursiisa ta'e. Amma barachuu irrattidha. Baratee sadarkaa eegumurra gahuu dadhabuun irra jira. Jewish community yoon si deebi'u, Jewishin akkamitti identity isaa menteen godhee jiraata. Melting pot isa jedhamu Ameerikaa kana keessatti competing force warra wal dorgomu biyya resource qabu yoo barbaade sii kenna. Biyyi kun hin dhorkatu baay'ee voluntary slave jedhee Dr. Oliin waan ta'e kanaaf ni duutti seenes. Voluntarily nuyi isa keessatti jiraachuu fi akka isaanitti jiraachuu qabda. Akka isaanii akka biyya kanaatti maaliif itti makamuu qabda. Akka sanatti si fudhata.
uftaatee otoo hin ta'in isaan taatee haala isaaniif keessatti akka isaanii taateeti jiraata. Jewish community garuu unique keessan jiraadha waan ta'eef anaaf karaa adda addaa na affeeraniiru. Presentation adda addaa deemee godheera mana barnootaa isaanii irratti. Garuu gaaffii wanti natti ta'u tokko. Jarri kun waggaa welcome to America kan naa godhe naaf baay'ee jara kana. Biyya kana baga dhuftee jedhee celebrate naa godhee mana isaaniitti na affeeree faarfannaa afaan isaaniitiin faarfatanii afaan Hibruutiin faarfatanii deebi'anii afaan Ingiliffaatti naa himanii hiika isaa faana akkamitti yeroo dhufanii immigraantii ta'anii biyya kana gaafa galan maaltu akka isaan quunname ergasii immoo akkamitti akka aadaa isaanii maintain godhan kanan gaafachaa ture. Jalqaba maarratti hundaa'anii akkuma amma Oromoon Oromummaa jedhee haasa'u kana isaanis Jewish intinii sana qabu. Value, moral value qabu kan walitti isaan qabu. Amma Oromoon is good Oromummaa jedhee qaba. Isarratti hojjechaa jira. Unifying element kana qaba. Isaanis akka kanaa qabu. Isa kanarratti deebi'anii Zionist movement kan jedhu tokko kan 1950 kaatee amma biyyallee Israa'el ta'e kana uume inni sun movementii sana keessatti namoonni isaanii tokkoffaa waldaa mataa isaanii qabu. Sinagoo kan jedhamu. Yeroo hunda achitti wal argu kabaja isaa walii qaban kanaaf hin kaase waa'ee kabajaa Oromoon qixxee hacuucame waan ta'eef beekamsa wallaalaa isa qixxu. Isaan kun garuu beekaa isaanii baay'ee bakka guddaa kennuuf nam tokko waa hojjete jennaan iddoo isaan kennan sitti himuu danda'u. Daa'imni hin tuffatamu. Kanarratti waan asii agarsiisuu hin qaban. Ani piikcharii tokko isaan agarsiisuuf jedhee biyyi keessa naan jedhanii na gaafatan jennaani waa'ee biyya koo itti himuuf jedhanii piikcharii kanan fudhee dhaqe. Tole. Piikcharii kanan fudhee dhaqe. Maaliif ijoollee eessaa dhufteeti nama eessaati naan jennaan gaafa na gaafatanii biyyi koo kanaa. Garuu biyyi koo biyya isaa maalni kun keelloo kanaanii kolonaayizdii ta'ee jira. Akkuma biyya keessanii yeroo dur hin turre sana biyyi koos hin turre. Waggaa kana booda as dhufe. Hankeessanii waggaa 1950 booda as bahe. Akkuma keessan tatamsaanee turre. Isinirra holokaastiitu gahe. Nurras holokaastiin gahe garuu nuuf han dubbatu dhibe. Amma dubbatachaa jirra. Keessa ani nama tokko han akka koo dubbatu nama baay'ee jira amma Oromooni. Dhufaa jira. So isinirraa waan barannu qabnaa jedheen kaaseef. Ijoolleen kana itti agarsiisee kun ijoolleen sadii welcome to America kan jedhu xalayaa barreessanii innaan inni mana barumsaa sana deemee. So Oromoon maal isaanirraa baruu qaba jedhee kanan yaadu tokkoffaa moral society moraalin maal jedhan afaan Oromootti ne labade hiikama. Moral society way haamilee. Hawaasa haamilee kabajaa qabu uumuu qaba. Innis maalini Oromummaa irratti hundaa'ee Oromummaan kabaja akka ta'e. Oromoon hammata Oromoon kana godhaadha. Oromoon nama ofitti qabata. Nama guddifata. Guddifachaa irratti riisarchii godhe jedhu tokko. Nama guddifata. Oromoo ofitti qaba. Harma hoosisaa. Firoomsata. Inni jedhu aadaan sun dhuguma Oromoo keessa jira. Har'a garuu Oromoon har'a jiru isa shaakalee jira, isa fudhatee jira. Isa jedhu gara sanatti akka deebi'uu barbaada. Institution Oromoo revitalize gochuun ni barbaada. Therefore, Jewish community waan isaan godhan tokko mana barnootaa bana. Mana barnootaa afaanuma Ingiliffaatiin baratamaa garuu bukkeetti Jewish culture kan barsiisu koorsii 3-4 qabu. Afaan isaaniitiin baratu. Afaan isaaniitiin baratu ijoolleen I don't know kitaabni isaanii maal akka jedhamu kitaabni Jewish Judaism sun maqaa qaba. Kitaabni isaanii akkuma Baayibilii qabu inni afaan isaaniitiin isaan dubbisu. Barreeffama ofiisii mana barnoota isaanii yoo dhaqxu barreeffamni isa all in all kooriidarii irra kan jiru maalirra kan jiru fiilmiin tiyaatiriin hundumtuu afaan isaaniitiin. Orkeestiraallee qabu baay'ee orkeestiraa aartiin kanarratti gahee mataa isaa taphatu. Artistoonni isaanii gahee mataa isaanii taphatanii. Profeesoroonni isaanii gahee mataa isaanii taphatanii. Fakkeenyaaf amma Dookter Oliin jira, ani jira. Ana nu duwwaa miti. Oromoon amma Profeesarii PhD isaa ol qabu miti duwwaan isa kaan dhiisi. Namni Oromoo PhD isaa ol qabu biyya kana
yoo xinnaate namu kuma kudhanii hin gahaa yaada yoo exaggerate kun yoo ta'u walitti humna guddaa this otuma kuma lama iyyuu ta'e forget kuma kudhan otuma kuma lama iyyuu ta'e kumni lama 2000 miles saba kana waan inni barbaadu argachiisu ni danda'a. Kanaaf resourcing jira fakkeenyaaf NSF hin beeku natti fakkaata Dr. Olii fi Dr. Hundee Natural Science Foundation National Geographic Organization ni jedhamu National Geographic TV mo sagantaa afaaniif wanni fandii qabu fandii guddaa qabu tokko US governmentin fandii guddaa qaba afaaniif aadaa guddisuuf hawaasa tokko gargaaruuf injira eenyu barreessee waan sana haa fiduu isa jedhu irratti mari'achuu qabna amma maaliif nu ilaalla ta'u nama arge nama beeku kana hojjechuu nama danda'u waan jedhamu hayyuu ta'edha hayyuu ta'uun kee kan inni ittiin hawaasa kee yoo gargaaru gara hawaasa keetti yoo fiddu yoo fiiki directly katabuu dhiisuu dandeessa direct gootee namatti agarsiiste namumti si hordofee sana boonaan resource ni jira biyya resource ti rakkoo qabu waan ta'eef afaan kana guddisuun hin danda'ama kana gochuuf tokkoffaa technologically compete gochuu qabna art kunigaa waan tokko duwwaatiin bitanii ni jira karaa barnootaa yeroo jettu afaan oromoo kan baratamu afaanumti ingiliffaa yeroo laaltu kan inni baratamu karaa tokko karaa baay'ee baratamu fakkeenyaaf extra curricular activities kan jedhamu jira academic irra waan jiru beeynu keenya extra curricular activities ijoolleen yeroo mana galtu isa mana barumsaatti baratte additionally kan ishii gargaaru software baay'eetu jira warri hundumtuu yoo mana isaanii deemte oromoon warri biyya alaa jiru hundumtuu kompiitara manaa qabu ijoollee isaanii tokkotti qabu mataa isheetti qabu ijoolleen ta'a kompiitara sanarra sagantaan jira software hin barsiisa sirbaan barsiisaa qubee barsiisaa maatimaatiksii barsiisaa so inni kuni oromoon kana keessatti kompiit godha kun hundumtuu kan inni jedhu afaan ingiliffaan oromoon kana kompiit godhee biyya alaa kanatti humna qabu resource qabu barsiisuuf jalqaba tokkoffaa afaan oromoo barsiisuu qaba afaan dubbannaa akkatti waliin dubbatanii barsiisuu qaba lammaffaa ijoollee kana haala akkasii kana dorgomee ijoollee kana hawwatu biratti uumuu kan hawwatee ijoolleen teessee I prefer oromoo jettee akka dhabdu lamma ingiliffaan haasa'u waan ta'eef oromoo kanan prefer yeroo jettu garuu compliment gochuu qaba waan ta'etti qopheessu barnoota isaan baratanii isa isaan maatimaatiksii biyya kanaa sadarkaa kaarikulamii biyya kanaatiin qophaa'ee extra kaarikulamaa irratti lafa kaa'amee softweerii adda addaatiin manatti gargaaraman sana afaan oromootiin inni ati ijoollee kana barsiistu isa sana agarsiisu maaliif hiika lama beeku maal jedha UNESCOon guyyaa afaan dhalootaa jedhee kan kabaju tokko maaliif qorannoo irraa kan agarsiisu daa'imman afaan lamaaf isaa ol danda'an dandeettiin isaanii guddaa waan ta'eef qoratamee intellectual capacity isaanii waan tokko madaalanii ilaaluuf knowledge isaanii beekumsi isaanii waan tokko karaa adda addaa ilaaluutiin out of the box bahanii hubachuutti ijoolleen afaan lamaaf isaa ol danda'an yookiin afaan adda addaa danda'an beekumsi isaanii ijoollee afaan tokko afaan muraasa afaan xiqqaa danda'an irra wayyaa kanaaf kabajamaaf yoo oromoo hin barsiisna jenne biyya alaa kanatti nuus afaanicha isa biyya kanatti baratamu sana kaarikulamii isaa eegdee ijoollee kanaaf waan isa madaaluun qopheessuun dirqama ta'a. Hanqanaachi survive godhu afaan oromoo amma ta'e qopheessu. Yoo qopheessite kanan compete gochuu hin danda'u taanaan the only way kanatti gochuu dandeessu afaan kanaa warra biyyaaf qopheessuu danda'u. Oromoo isa baay'eef qopheessu inni biyya kanaa immoo ammas akkuma isaatti amma madaallii danda'utti qopheessuu danda'a. Kana gochuun reesoorsii gaafata reesoorsii immoo biyyi kun hin laata yoo irratti jedhamee jechuudha. Haa ta'u. Egaa daawwattoota keenyaa ammaatti kunoo hayyoota sadii qabadheetan marii gadi fageenyaa taasisaa jirra. Dhugaatti marii isaan taasisaa qabxii isaan tuttuqaa jiran kanarraa waan keessa keenyatti dhaga'amu tilmaamuun nima danda'ama.
Egaa wanti nuti gochuu dandeenyu tunu harka jiruuti dhimma fokkisaatti adeemaa akka jirrudha. Dhimma afaan keenya kana ilaalchifne keessumaa fakkeenyootiin inni namoota community yookiin hawaasa jiruushirraa fudhatee Dr. Dassaalany nu agarsiise kuni nu dhaamsa guddaadha. Egaa xiinxala keenya kan marsaa jalqabaa asuma irratti xumurraa daawwattoota keenya. Egaa ammas immoo hayyoota kanaa kutaa lammaffaa garamitti adeemna sirni barnootaa isaa garam ta'uu qaba eenyu maal hojjetu darbee immoo sadarkaa manni akka har'aatti yoo maal akka jirruu fi egereetti immoo yoo dammaquu baanne amma sodaan gara dhufutti itti aanutti dhufu maal ta'a kan jedhu irra deddeebineetu mari'anna kutaa lammaffaa keessatti har'aaf egaa hayyoota keenya kutaa marsaa duraa kana tole jettanii akkasitti naa dhiyaattanii xiinxala dhugaatti bilchina qabu kana naa dhiyeessuu keessaniif Dr. Undee Torban Qixxee Luuziyaanaarraa, Dr. Dassaalany Nagarii Guyyoo Waashingten DC irraa, Dr. Olii Gurmubachee Kaalifoorniyaarraa, anis egaa kunoo kutaa Masaachuseet magaalaa Kembriij irraa guddaan isin galateeffadhaa daawwattoota keenya sirbaa kanaa wajjiniin gaariitti isiniin jedha galatoomna. Dhiiga ofii arguu walitti gadoodhaa haree qofatu usiiwwan gadeedhaa. Jireenyi koosumaa duuti koosirratti obalutu jiru yattumaa simiti.